Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisaa waxabajjii 4 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo Caamsaa 27 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Yeroo vaayirasiin koronaa guutummaa addunyaa irratti rakkoo guddaa uumaa jiru kanatti lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan appiiwwan moobaayilii harkaa uumuudhaan vaayirasicha ofirraa ittisuuf odeeffannoo kennuun uummata biyyaa gargaaraa jiru. Waldaan tola ooltummaa furtuu waraana dhokataa weerara COVID-19 jedhamu magaalaa Amboo keessatti utuu walirraan kutiin tajaajila harka dhiqachiisuuf hubannoo uumuutti bobba'ee jira. Kanneeniif kabroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Nugusuu Taammireeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Hoogganoonni paartilee siyaasaa Itoophiyaa kanneen torban tokko oliif achi buuteen isaanii dhabamee ture erga vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun adda baafamee booda gadhiisamuun gabaasame. Hoogganoota kana keessaa tokko kan ta'an Geewush Gabrasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti durataa paartii tokkummaa Dimookiraasummaa Itoophiyaa kan ta'an Gabruu Barhee maaliif akka poolisiin isaan waliin akka hidhe kan hin beekin ta'uu dubbataniiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa. Konkolaachistoonni daangaa darbuun deeman sababa COVID-19 irraan kan ka'e dhiyeessii nyaataa argachuuf dhiibbaan nurra jira jedhan Daayirektarri Abbaa Taayitaa Geejjiba Federaalaa Abdiisaa Yaadataa rakkoo kana furuuf hojiin hubannoo kennuu bal'aan hojjetamaa jira jedhan gabaasaa Masfinaarraagee namoota dhiyeessa. Waggoota 30 ol konkolaattota fe'iisaa guddaa oofaa akka turanii fi hojii kanaan kutaalee Itoophiyaa waliin ga'uu isaanii kan dubbatan amma immoo keessumaa shofeerota daangaa qaxxaamuranii biyyoota ollaaf Itoophiyaa gidduu tajaajilaniif leenjii naamusaaf konkolaachisummaa akka kennan obbo Solomoon Gabramaariyaam sababaa koronaa vaayirasiif jecha yeroo ammaa kana shofeeronni konkolaattota guguddaa bakkawwan deemanitti keessumaa daangaa ce'uudhaan naannolee deemanitti moggaatti qoodamuun akka isaan mudatu dubbatu. Ija shakkiin ilaalamu biyyaaf uummataaf weestuu dugdaa akka ta'e damee geejjibaa keessatti shofeeronni qajeelummaan tajaajilaa jiran hanqina bakka boqonnaatiin akkasuma immoo dhiyeessii nyaataatiin akka rakkataa jiran gabaasaa VOA Addis Chekkolitti himan. ኮሮና ቫይረስ ድንበር ተሻጋሪ የሚለው ብዙ አሽከርካሪዎች በብክለት ውስጥ እንዳሉና በካይ ነገሮችን ይዘው ወደ ተለያዩ ከተሞች እንደሚገቡ አድርጎ ቫይረሲን ኮሮና ዳንጋጫ ከጀረሙ ኮንኮላቺስቶን ፋለመ ቫይረስቻ keessa akka jiranii fi magaalaalee adda addaatti akka seenanitti haalawwan itti hubataman magaalaalee adda addaa keessatti argamaa jiru. Bakkawwan baay'eetti keessumaa kanneen akka Hararfaa Matahaaraafaa keessatti bakkawwan adda addaatti hubannaan jiru kan gad-bu'aa ta'edha. Konkolaatonni akka achi hin galle konkolaachistoonni akka achi seenanii nyaanne dhiibbaa gochuutu jira. Iddoo tokko tokkotti fooyya'aa jira garuu iddoowwan kaanitti immoo ammallee waan fooyya'e hin argamne jedhu obbo Salamoon. Dhaamsawwan qajeelummaan dabarfaman dhiibbaa namaan fiduu malan dursamee tilmaamamuu dadhabuun rakkoo kana kan ammeesse ta'ullee dubbatu. Abbaa aangoo geejjibaa ka federaalaaf daayirektara olaanaa ka ta'an obbo Abdiisaa Yaadataa rakkoo uumame kana furuudhaaf hojiin cimaan hubannaa uumuu hojjetamaa akka jiru dubbatu. ትራንስፖርት ድርጅቶች ጋር በመተባበር ከባድ መኪናዎች አሽከርካሪዎች dhaabbattoota geejjibaa wajjin wal gargaaruudhaan waldaalee konkolaachistootaa konkolaataa guguddaa waliin qindeeffachuudhaan hojiiwwan hubannoo hawaasichaa guddisuu danda'an miirri moggaatti qooduu akka hin babal'anne kanneen taasisan konkolaachistoota biratti immoo miirri moggaatti qoodamuu akka hin uumne kanneen jajjabeessan hojiiwwan hubannoo uumuu hojjetamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti weerarri COVID-19 hammaataa adeemus karoora isaa kan biqiltuuwwan biliyoona 5 dhaabuuf qabu bor kan itti fufu ta'uu beeksise. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti COVID-19 jiraatuyyuu cicha biqiltuuwwan kana dhaabuuf qabnu ni baanaa jedhan. Namoonni martinuu akkamiin biqiltuu kana bifa warraa hiiqinsa hawaasummaa eegeen akka dhaaban karoorsuu jalqabna jedhaniiru.
Haati warraa muummicha ministeeraa Lesotoo duraanii kan Toomaas Tabaanee haadha warraa abbaa manaa isaanii duraanii ajjeesan jedhamuun himataman erga abbaan murtii torbee darbe iyyannaa isaan wabiin akka gadhiifamaniif gaafatan didanii booda mana hidhaatti deebi'anii jiran. Yakka laalcha kabroon waxabajjii 16 geggeeffamuuf jira. Maayesaahiyaa Tabaanee to'annaa jala kan oolan kaleessa ture. Duraan kan isaan himataman baatii guraandhalaa keessa bara 2017 abbaan warraa isaanii hirbuu seenanii utuu hojiin jalqabin dura Lipoleeloo Tabaaneetti dhukaafamuun ajjeefamuu isaa keessaa harka qabu jedhamuun ture. Lipoleeloon erga ajjeefamanii guyyaa hanga tokko booda Maahesaayaan Toomaas Tabaaneetti heeruman. Maahesaayaan jalqaba waggaa kana sababaa wal'aansa fayyaa barbaaduu maqaa jedhuun bakka abbaan warraa isaanii jiran Afrikaa kibbaatti utuu hin imalin dura mana hidhaa keessa turan. Poolisiin erga isaan Lesotootti deebi'anii booda to'annaa jala oolche. Kan ajjechaa kanaan himataman abbaan warraa isaanii aneenyuun iyyuu keessuma haadha warraa koo hin ajjeefne jechuudhaan Ajaans Firaans Pireesiif ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii magaalaalee ijoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti itti fufee yeroo jiru kanatti ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Maark Esper jeeqama jiru dhaabuuf waraana bobbaasuu isa jedhu kan hin deeggarre ta'uu kaleessa dubbatanii jiran. Ibsi hoogganaa Pentaagoon kun kan pirezidaanti Tiraamp sababa Joorji Filooyid harka poolisii utuu jiruu du'erraan kan ka'e mormii bal'aa torban tokko oliif geggeessame dhaabsisuuf loltootaan bobbaasa jechuun dhaadatan waliin wal faallessa. Waayit Haawus irraa gabaasa paastii Widaakuswaaraa erge jaallannee dubbisa. Magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi gurguddoo keessatti hiriirri mormii nagaan gaggeeffaman roobii kaleessaa hedduu yoo ta'an namoonni kurna hedduun uggura sochii halkanii labsamee fi sodaa vaayirasii kooroonaa diduudhaan mufannaa isaanii ibsaa turan. Jalqaba torban kanaa pireezidaant Tiraamp hiriira kana qabbaneessuuf jecha humnootii waraanaa hojiirra jiran bobbaasuudhaan seeraan kabachiisa. Kana gochuufis fedhii bulchitoota kutaalee hin barbaadu jechuun sodaachisanii turan. Isa Tiraamp jedhan kana ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maark Esper mormanii jiru. Humnootii waraanaa hojiirra jiran kana gargaaramuu ka danda'amu haala akkaan hatattamaaf rakkisaa ta'e keessatti qofaa jedhu. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act. Ammaaf haala lamaan kana keessaa tokko keessa iyyuu hin jiru. Kanaaf tarkaanfii kana hojiirra oolchuu hin deeggaru jedhaniiru. Waashintan keessatti guyyaa lamaaf hiriirri nagaadhaan ega gaggeeffame booda ministiriin ittisaa roobii kaleessaa ganama loltoota imalanii hojiirraa as dhufaniin maadhee dhuftanitti deebi'aa jechuun ajajan. Garuu Waayit Haawus keessatti walgahii ega ta'anii booda murtii kana kaasan. Pireezidaantonni Yuunaayitid Isteetsi kanneen lubbuun jiran Jimmy Carter, George Bush fi Bill Clinton dabalatee warri kaanis tarkaanfii gurraachicha Ameerikaa George Floyd irratti fudhatame balaaleffatanii jiru. Pireezidaant Obaamaanis bulchiisonni magaalaalee Ameerikaa humnaan ol gargaaramuu mul'ataa jiru kan keessa deebi'aa ilaalaa jechuun gaafatan. Du'a George Floyd waliin walqabatee poolisoonni duraan hojiirraa ari'amanii turan arfanuu himannaan irratti dhiyaatee jira. To'annaa poolisii jala utuu jiruu du'uun George Floyd torban tokko oliif guutuu biyya Ameerikaa keessatti mormiif jijjiiramni waliigalaa akka jiraatu gaafachuutti geessee jira. Magaalaa Minneapolis keessatti illee sirna yaadannoo Georgiif qophaa'e 3 keessaa inni jalqabaa kaleessa gaggeeffame. Hoogganaa sochii mirga namaa kan ta'an Reverend Al Sharpton sirna yaadannoo dhuunfaa kan maatiif hiriyoottanii gaggeeffame kan kaleessa raawwatame gaggeessaniiru. Sharpton miidiyaa hawaasaa irratti yaada maxxansaniin namoota hedduu haqi isaanii duraa jal'atee humnoota seera eegsisan harkatti du'aniif kanneen haqi jal'atee loogii sanyiin ajjeefaman ni yaadanna jedhan. Maatii isaaniif bu'aa isaan silaa buusuu qaban illee ni yaadanna jedhaniiru. Kaanee haqi akka mirkanaa'u waa gochuu qabna jedhan. Tajaajilli yaadannoo uummataa bakka dhaloota George Floyd North Carolinaatti boru kan geggeessamu yoo ta'u, tajaajilli yaadannoo guddaa ta'e immoo wixata Houston bakka inni jireenya isaa irra jireessa jiraatetti geggeeffamuuf jira. Kanneen du'uusaa laalchisee mormii geggeessaa turan abbootiin alangaa kutaa Minnesota poolisoota itti dabalaa 3 kanneen du'uu Floyditti hidhata qaban himataniiru. Hiriirri mormii roobii kaleessaa galgala magaalaalee hedduu keessatti kan geggeessame yoo ta'u hedduun nagaan xumurame. Washington keessaa uummati kumaan lakkaa'amu White House fuulleef biilsa mana maree dura hiriiruudhaan daandii guddaa Pennsylvania Avenue jedhamu hamma ga'utti kan hiriiran yoo ta'u
waardiyyaan biyyoolessaa poolisiif aangawoonni dhaabolee kabiroo bakka sana eegaa turan. Hoogganaan poolisii Detroit uggura sa'aa boodayyuu taanaan namni kamuu nagaadhaan hiriiraan kan hin dhorkine ta'uu beeksisan. Kantiibaan magaalaa Los Angeles Eric Garcetti gaaffii mormitootaaf deebii kennuudhaan bajata kutaa poolisii kan gad xiqqeessan ta'uu isaanii $100 miliyoona 150 kutaa poolisii irraa miliyoona 100 immoo piroojeektiiwwan kabiroo irraa kutuudhaan eegumsa fayyaaf barnoota hawaasaa gurraachaaf kan oolchan ta'uu beeksisan. Abbaan alangaa muummichi Keet Elisen nama George Floyd harka isaatti du'e poolisii duraanii Derek Chauvin yakka ajjechaa sadarkaa lammataaf sadarkaa sadaffaan himataniiru. Poolisoota hafan 3 irrattis yakka ajjechaa sadarkaa lammataa muranii jiran. Gabaan addunyaa guyyoota 3 walitti aanuuf erga ol ka'ee booda har'a bahiinsaa wal makaa ture. Awurooppaa keessaa gabaan London dhibbarraa qabxii 4 gadi bu'ee kan Paarisii fi Firaankfurt immoo isa duraarra dhibbarraa qabxii 8 gad xiqqaate. Kan Tookiyoo dhibbarraa qabxii 3 yoo dabalu Hong Kong immoo dhibbarraa qabxii 1 gad cabe. Taayiwaan dhibbarraa qabxii 6 ol ka'ee jira. Dhukuti boba'aa Yuunaayitid Isteets barmeelli tokko $36 saantima 60 gurguramee oole. Gabaan Yuunaayitid Isteets kan sadarkaa addunyaa sadanuu garuu har'a gadi bu'anii oolan. Innaa weerarri vaayirasii koronaa hammaate baatee eblaa keessaa lakkoofsa namoota dhibee vaayirasii kana hin ta'iniin kutaa yeroo hatattamaa dhaqan gad bu'uusaa waaltaan to'annoof ittisa dhukkuboota Yuunaayitid Isteets CDC'n beeksisee jira. Dhaabbatichi xiinxala kaleessa baaseen lakkoofsi kun akkaan kan gadi bu'e ijoollee umriin waggaa 14 isaa gadi dubartootaaf namoota naannolee Yuunaayitid Isteets kaaba gama bahaa keessa jiraatani. CDC'n akka jedhetti lakkoofsi namoota sababaa onneen dhukkubsateef ijoolleen asmaa dhukkubsatan mana qorichaa dhaqanii gadi bu'ee jira. Yuunaayitid Isteets addunyaarraa lakkoofsa namoota COVID-19 qabaman isa guddicha jechuun miliyoona 1.8 ol yoo qabaattu kanneen du'an immoo 1,775 darbee jira. Gaazexaan New York Times akka gabaasetti bulchiinsi Trump kaampaaniilee 5 talaallii vaayirasii koronaa akka oomishan kaadhimee jira. Kanneen kunis Massachusetts keessa kan maadheffate Moderna kan University Oxford waliin michummaan hojjetu AstraZenecaaf kaampanii faarmasii guddicha Johnson & Johnson jedhamu Merkiif Pfizer kanneen jedhamani. Gaazexaan kun aangawoota mootummaa maqaa dha'uudhaan White House murtii kana torbanneen itti aanan keessa beeksisaa jedhee jira. Hoogganaan waaltaa dhukkuboota alerjiif daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci barruu The American Medical Association jedhuuf kibxata darbe ibsa kennaniin hayyoonni saayinsii talaallii hojjetu jalqaba bara 2021tti ni dhiyeessu jechuun kan abdatan ta'uu of eeggannoon dubbatanii doozii 100tti lakkaa'amu ni oomishu garuu amansiisaadha jechuun hin danda'amu jedhan. Faawuchiin akka jedhanitti qorannaa talaalliin kun hojjechuuf dhiisuusaa adda baasu baatilee hedduu fudhachuu mala jedhanii jiran. Talaalliin kun tarii COVID-19 yeroo dheeraaf ofirraa ittisuuf gargaaruu dhiisuu mala jechuun illee akeekkachiisaniiru. Gama biraan qorattoonni Yuunivarsiitii Minisootaa akka jedhanitti daawaan dhibee farra busaa hydroxychloroquine kan pireezidaanti Trump COVID-19 wal'aanuuf akkaan gargaara jedhan namoota fayya buleessa vaayirasii kanaan akka hin qabamne irraan ittisuu jedhan. Hayyoonni saayinsii namoota vaayirasii koronaan qabaman 800 irratti kan yaalan yoo ta'u, doktoroonni hangi tokko immoo daawaan kun daafoo hamaa kan akka dhibee onneef ajjeesuu iyyuu ni danda'a jechuun akeekkachiisan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa daawaa kana vaayirasii koronaa wal'aanuuf yaaluu addaan kutee jira. Faransaay immoo walumaa gala uggurtee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti appiiwwan bilbila harkaa yookaan moobaayilii COVID-19 ofirraa faccisuu irratti hojjetoota eegumsa fayyaa fi uummata waliigalaa gargaaruutti jiru. Hanga gabaasaan kun qindeessametti namoonni vaayirasii koronaan biyyattii keessatti du'an 12 kanneen qabaman immoo 1,100. Ogeeyyii weebii yookaan marsaa intarneetii tolchan appiiwwan adda addaa kanneen daddabraa vaayirasichaa hordofuu gargaaranii fi akka hojjetoonni fayyaa odeeffannoolee dhukkubsatootaa waliif dabarsan gargaaran wixinanii tolchaa jiru. Appiiwwan kun magaalaalee keessatti babal'ataniyyuu baadiyyaalee fagoo dhaqqabsiisuun garuu ammallee rakkoo akkuma ta'etti jira. Gabaasa Saayimon Maarks jaalanneetu dhiyeessa. Baatii bitootessa darbee Itoophiyaan yeroo jalqabaaf nama vaayirasii koronaan qabame biyya ishee keessatti argamuu ega mirkaneessitee booda
umriin isaa 38 kan ta'ee fi injiinara waa'ee sooftiweerii ka ta'e Maayik Ndaale waggoota 20 dura gara Ameerikaatti godaanee ka ture yoo ta'u qofaasaa gaaffii gargaarsaa gama tiwiitariidhaan facaase. Kunis kanneen sooftiweerii hojjetaniif injiinaroonni Itoophiyaa keessaas ta'ee biyya alaa jiraatan dhukkuba koovidiif irratti hojjechuuf ka gargaaru sooftiweerii ministirii eegumsa fayyaa federaalaaf kennuun akka gargaaran gaafata. Ndaaleen garee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetu kan Itoophiyaaf miseensa ta'uudhaan doktoroota fedhii isaaniin gargaaruuf ka'an ogeessota waa'ee sagantaalee kompiitaraa injiinaroota sooftiweerii fi odeeffannoo jiru xiinxalan waliin hojjechuu jalqabe. Ndaaleen Waashintan DC keessa ka jiru koorporeeshinii Bileen jedhamuuf kan rakkoo uummataaf dhaabbatoota tola ooltummaa furmaata gama teekinooloojii kennuun hojjeta. People organically just gather around the Slack channel and we start figuring out how to help. So the impetus for the group was mainly to see if we can. Namoonni dhimmi tokko walitti nu fidee walitti qabamne attamitti gargaaruun akka danda'amu barbaachuu jalqabne. Kanaaf humna kan nuuf ta'e hojii ministiriin eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa hojjetu karaa hanga tokkoon gargaaruu isa jedhu ture. Inni jalqabaa gama teekinooloojiin yoo ta'u isaaf immoo biyyuma keessatti nu dura wanni jalqabame waan tureef itti carroomne. Isaan waliin walquunnamnee furmaata guddaa waan ta'u irratti hojjechuu jalqabnee jedheera Ndaaleen. Injiinaroota sooftiweerii kanneen ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Inistituutii Fayyaa Uummataa kan Itoophiyaa keessa hojjetan waliin gareen Ndaaleen hoogganamu kan barsiisota teekinooloojii kun hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa ka gargaaru aappii jedhamu hedduu qopheessan. Waan isaan qopheessan kun hojjetoonni eegumsa fayyaa nama gara Itoophiyaatti seenu eenyummaa isaa fi seenaa fayyaa isaa galmeessuuf ka gargaaru yoo ta'u nama dhukkuba COVID-19 qabame waliin namoota walitti dhiyeenya qabaataa turan galmeessuun gargaara. Isa kana gareen ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaatu kompiitara taabileet jedhaman waliin gara hawaasaatti erguun shakkamtoota COVID-19 adda baasuun akkasumas qorannaan irratti gaggeeffame galmeessa. Ammayyuu kanneen akkasitti hojiirra oolaa jiran hangi tokko qofa ta'an iyyuu aappiin ittiin hojjetamaa jiru hojjetoonni eegumsa fayyaaf hospitaalonni bifa ammayyaan odeeffannoo Itoophiyaa keessaa sirriitti ta'e hatattamaan wal jijjiiruu akka danda'an godhee jira. Hanga weerarri vaayirasii kooroonaa kun dhufutti odeeffannoon dhukkubsattootaa waraqaa irratti barreeffama ture. Aappii kanneen biroo gareen deebii kennaa jiru kun hojjetan uummanni argachuu danda'a jedhameera. Aappiin dhukkuba COVID-19 Itoophiyaa keessaaf qophaa'e baatii caamsaa darbee hojiirra kan oole yoo ta'u kunis uummanni ofiisaayyuu namoota qabaman akka ofii galmeessu yookaan immoo aangawoota eegumsa fayyaatti namoota mallattoo dhukkubichaa qaban akka beeksisuuf gargaara. Aappiin moggaafama maqaa daboo jedhamuun qophaa'e kun nama qorannaan irratti gaggeeffame vaayirasii kooroonaan qabame guyyaa tokko dura namoota meetira 2 gad itti dhiyeenya qabaataa turanis ni galmeessa. Biruu Tasfaa Abbara ministeera eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa keessatti ogeessa gameessa kan waa'ee odeeffannoo fayyaa ta'uun hojjetu. This is very important tool for the country in responding to COVID-19. Also for decision makers, the ministry task force is sitting here. Dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen kun biyyattiidhaaf hojii akkaan barbaachisaadha. Kana malees kanneen murtii kennaniifis ni gargaara. Gareen ministirii eegumsa fayyaa gara fuulduraatti yookaan immoo baatii dhufu namni meeqa dhukkubichaan akka qabamuu malus baruuf yaalii akka godhan gargaara. Kanaafis odeeffannoo irraa ka'an qabaachuuf isaan gargaaraa jedhan. Biruu Tasfaan akka jedhanitti meeshaalee ammayyaa akkasii kan dijitaal jedhaman kun qorannaa guyyaa guyyaatti gaggeeffamu kan namoota kuma hedduu irraa bayii argame sa'aatiilee 24 keessatti guutummaa biyyattii keessatti hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa akka dhaqqabu gochuun gargaara. Kanneen shakkiin waaltaa tokko keessa kaa'amanii jiran yoo vaayirasicha kooroonaa hin qaban ta'e battalumatti ba'uufis ni gargaara jedhan. Meeshaaleen ammayyaa kun qorannaaf jecha meeshaaleen Itoophiyaa keessa jiran eessa akka jiran agarsiisa. Kana malees meeqa hojiirra akka jiran
meeqas hojii akka dhaaban kan mul'isu ta'a. Meeshaaleen ammayyaa kanaan fayyadamuun magaalaalee keessatti jijjiirama fidaa akka jiran baadiyyaa lafa intarneetiin hin jirre bilbilli smaartifoon jedhaman hin jirretti gargaaramuun immoo xiqqoo waan rakkisaa ta'uusaa biruu tasfaan dubbataniiru. The tool can help you manage your record, maintaining the contact listing and creating the relationship of the positive person's contacts in the past 14 days. Odeeffannoo galmeeffame kaa'uuf namoota waliin quunnamtii jiru jabeessuuf akkasumas kanneen guyyootii darban 14f dhukkubsatan baruuf hedduu nu gargaara. Garuu meeshaa kanaan namoota fayyadaman caasaa kana keessa galchuun akkasumas akka galmeessan gochuun suuta deemaa jira. Dhiyeenyatti hunduu ni jalqaba jennee yaannee jedhan. Ministirii eegumsa fayyaa gama viidiyoodhaan hojjetoonni eegumsa fayyaa kanneen baadiyyaa keessaaf leenjii kennaa jiran. Kanaaf meeshaa ammayyaa kanaan akka itti gargaaraman baruuf isaan gargaara. Kompiitarri bifa taabileetiin qophaa'an 30,000 kan silaa lakkoofsa heddumina uummata Itoophiyaa galmeessuuf qophaa'anii turan hojjetoonni eegumsa fayyaa kan naannoo intarneetiin hin jirre jiraatan akka itti fayyadaman ta'eera jechuudhaan biruu tasfaa bira dubbataniiru. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaati. Waldaan tola ooltummaa furtuu waraana dhokataa weerara COVID-19 jedhamu eega vaayirasiin koronaa Itoophiyaa seenerraa jalqabee magaalaa Ambootti osoo guyyaa tokkoof addaan hin kutiin hawaasa harka dhiqachiisuuf hubannoo kennuutti kan bobba'ee jiru ta'uu dubbatu miseensonni waldichaa. Naakoor Malkaatuu dargaggoota magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa jiraatan dubbisuun gabaase. Weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti erga mul'atee jalqabee yeroo ammaa kana haala yaaddeessaa ta'een dabalaa jiraachuu himama. Ibsa ministeerri fayyaa Itoophiyaa tibbana baaseen ammoo amantaan ittiin dhibamtoonni COVID-19 dabalaa jiran yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa seeneen wal bira qabame yommuu ilaalamu dhibbantaa 300 caaluun dabaluu isaati kan ibsu. Lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbuus akkasuma dabalaa jira. Yeroo weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessatti mul'ate dargaggootni tola ooltummaan bakka garaagaraatti hawaasa harka dhiqsiisuuf hubannoo uumuudhaan hojii tola ooltummaa garaagaraa hojjechaa turuun isaanii yaadatama. Ammas iddoo tokko tokkotti hojiin kun hojjetamaa jiraatu malee amantaansaa gadi bu'aa deemuu himama. Haa ta'u malee dargaggootni magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa bakka barmaatiitiin Awwaaroo yookaan dirree bareedaa jedhamee waamamutti argaman ammas hojii keenya addaan hin kutnee jedhu. Walitti qabaan dargaggoota furtuu waraana dhokataa COVID-19 dargaggoo Fissaawaa Gaarii akkas jedha. Nuti yeroo jalqaba walitti dhufne dhibeen kun akkuma biyya galeeni sanumarraan kaaniitu akkamitti maal goone saba kana lammii kana baraaruu dandeenya dhukkuba kanarraa inneetu taa'eetu mari'adhu ofuma kootiitu mari'adhu yaadni tokko natti dhufe innis immoo maalidha harka dhiqachiisuu as magaala keenyatti hin jalqabamne ture. Magaala keenya miti akkuma biyyattiitu hin jalqabamne sana booddee hiriyaa koo abdii utuunni karaarra deemaa jiru nawwaameeni akkas gooneetu eegallee jedhee gaafannetti immoo baay'ee gammadee sanumarraan jalqabnee dabarreetu maashinii kana uummanne jechuudha nuti hojjennee nuti gara hojiitti baane malee gara oduuttis gara maalitti hin baane lammii baraaruudhaaf fiigne sanumarraan fuufneetu walumatti amma ji'a sadiidha. Asirra geenye jirra. Kaayyoon keenya gara fuulduraatti yoo COVID kun waaqayyo jedhee balleesse yaa hin badannee abdannaa kanumaaf kaane nuti akkuma waldaatti gara fuulduraatti fufnee waanta hojjennu gaa waaqayyo beeka. Xiqqoorraa jalqabnee gara guddaatti akka deemnu nan abdadhaan. Miseensa waldaa furtuu waraana dhokataa COVID-19 kan ta'e Abdii Tolosaas lakkoofsi miseensota isaanii yeroo jalqabame eegalee gadi bu'aa deemus hojii isaanii addaan kutuu dhabuudha kan dubbatu. Icciitiin turmaata keenya ani akkanaaf galutti bakkeewwan kaan irraas gaaf laallu garaagarummaan nuti bakkeewwan kaanitti ijoollee tola ooltummaa hojjetan irraa qabnu nuti waltuttuqaa maallaqaa hin qabnu. Kana jechuun amma fakkeenyaaf namootadha kan nu gargaaraa jiran saamunaas kan nu fidanii wanta hundaan kan nu deeggaran garuu namoonni sun gaaf nu deeggaranii maallaqa yoo kennan nuti maallaqa hin fuunu namuma waliin ergineet saamunaa bitanneet deebii isaa namni sun fudhatee deemaa jechuudha. Kanaaf tuttuqaan maallaqaa hin jiru waan ta'eef icciitiin turmaata keenyaa inni guddaan ani kana dhadhee yaada ammas gara fuulduraatti itti fufnaa garuu chaalenjiiwwan hedduutu jiru. Chaalenjiiwwan nu mudatan maalidha amma fakkeenyaaf har'uma akka argaa jirtutti bishaan hin jiru nuti baaneerra yeroo keenya kennineerra garuu bishaan kanaaf immoo akka furmaataatti kan nuti yaadnu maalidha roottoon jira ture roottoon sun otoo nuuf dhiyaate halkan hin guutaa guyyaa bishaan hin jirre sanaan tajaajiluu dandeenya kan nuti baaneef yeroo sana magaala keenya galeera vaayirasiin kun jennee osoo hin taane namoonni baratanii aadeeffatanii akka aadaatti akka isaan harka dhiqannaa kana walirraa faffageenya kana akka isaan
isaan taasisaniif aadaa godhatu jechuudha. Garuu amma yeroo kanatti sodaa qaba. Maaksii hin qabnu akkuma argitu kana. Kanaaf deeggarsoonni akkanaa nuti baay'ee deeggarsuma akkanaati kan gaafachaa turre. Deeggarsoonni akkanaa otoo taasifamanii. Kan biraa immoo maanni ijoolleewwan nu waliin hojjechaa jiran kun amma itti ulfaachaa jira. Ji'a 3 hojii malee bahanii tajaajila tola ooltummaarra oolu jechuun wanta guddaadha. Garuu ofii isaaniiti amma jiruu dhabaatti deemaa jiru jechuudha. Kan mana kiraa gallakkisuuf deemu jira. Waanuma nyaatanii galanillee kan dhabuuf deemanitu jira jechuudha. Ijoolleen kun of kennaniiti kan jalqaban waan ta'eef yoomiyyuu kan duubatti jedhanii miti jechuudha. Dhukkuba kana ittisuudha. Dhukkubsataan 80 qabamee amma dhukkubsataa 80 veentileetariin bitamu nama 8,000 tola ooltummaatti baasanii wanta isa barbaachisu deeggarsa too godhanii fi namni 8,000 sun wanta hedduu kabar gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani akkan argutti ijoolleen bakkee biraatti bittimanis kanuma ijoollee keenya mudachaa jiru kan. Amma ijoollee keenya kan ittiin adda isaan godhu harka dhiqachiisuu qofa miti gaheen isaan qaban namoota walirraa sissiqsuu yeroo bishaan bade kanallee amma namoota maaksii hin hidhanne hin gorsu jechuudha. Maal yoo maaksii fayyadamtan ofiifis fayyaa namaafis immoo fayyaa taatu waan ta'eef jedhanii hin gorsu jechuudha. Ijoolleen kun irra deemanii hubannoo uumuu irratti baay'ee hojjechaa jiru. Kanaaf kana jajjabeessuuf immoo edda dhukkubsannee edda babal'annee amma rakkoo guddaatti seennu otoo hojiin humna akkanaa kun jajjabeeffame dhukkuba kana guutumaan guutuutti to'achuun hin danda'ama jennee amanna nuti. Dargaggoo Jifaaraa Boruu miseensa waldaa kanaati. Yeroo hojii kana tola ooltummaatiin hojjetan qorumsa isaan mudate ilaalchisees akkas jedha. Iddoo kana keessatti uummanni keenya ammallee wanti nu hubanne jira jechuudha. Sababni isaa gaafa humni waraanaa naannoo keenya kana naannoo dirree bareedaa kana keessatti guyyaa argamanii nuuf ajajamu akka gaariitti ajajamanii ofii isaaniif gajjedhanii fuudhanii nuuf dhiqatu. Guyyoota biraa garuu gaafa dhiqadhaa harka keessan dhiqadhaa otoo dhiqatiin hin darbiina adaraa gaafa nu hennuun illee kaan nan ariifadhaa jedha. Wantoota baay'eetu jira jecha bitamtanii dhaabbattu iddoo kana jechoota baay'eetu nuun jedhama. Haa ta'uyyuu malee kana hunduma isaa damdamannee kaan ilaalcha gadaanaa nu ilaalaa jira bakkee kanarratti. Akka nama hojii dhuunfaa isaa dhabee bakkee kanarratti dhaabatutti illee sammuun nu madaalu jira jecha. Gaafa nuyi obbolee dhiqadhu gaafa nu hennu dhaabbataadhumaan bakkee kanarratti sila nu arganiif akkuma ilaalcha gadaanaa wayii namni nu ilaalu jira. Haa ta'u kan hunduma isaa obsinee uummata keenyaaf baane maaliif gootonni kaleessa darban uummata isaaniif jecha lubbuu isaanii wareeganiiru. Nu immoo bakkee kana keessatti bara dhibeen ulfaataan ka'e kana keessatti uummata keenya oolchinee lubbuu keenyas oolchuudhaaf jennee ofii keenyaa of beelessaa ofii keenya abbootiin qabeenyaa amma mana kiraayii keessaa gadi nu darbatan dirasii irra geenye uummata keenyaaf tajaajila kennuurraa guyyaa tokko nuffa tokko malee dadhabbii tokko malee otoo guyyaa tokko addaan hin kutiin kunoo ji'a sadaffaadhaaf adeemaa jirra jecha. Uummanni nu hubatus jira kan nu hubannes jira hunduma isaa uummata keenya akkuma gaariitti keessummeessaa irra jecha amma yeroo kanatti. Obbo Asfaa Taaddasee jiraataa magaalaa Ambooti. Hojii tola ooltummaan dargaggootni kunneen hojjetan irratti yaada qaban akkasitti ibsu. Ijoolleen naannoo keenya tola ooltummaaf vaayirasiin kun dhukkubni kun gara biyya keenyatti erga seenee booda hanga ammaatti hojiirra jiru. Ani ijoolleen baay'ee cimoodha jedhee nan abdadha. Ganamaaf galgala qorraaf aduu otoo hin jedhin hojiirra jiru hanga har'aatti jechuudha. Kanaaf ijoolleen galateeffamuu qabu. Namoonni baay'ee baadiyyaadhaas naannoon keenyas baadiyyaa gara magaalaa kan seessisuu irratti waan jiraniif ijoolleen uummata baadiyyaa barsiisuu barbaadu. Kanaaf otoo namni isaan hin gargaariin fedhii isaaniitiin hanga har'aatti kan hojjechaa jiran. Sababa hojiitiif bakka biraa deemuu isaaniirraan kan ka'e gaaffiif deebiif mijataa akka hin taane kan dubbatan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Saaluu Dirribsaa gaaffii dargaggootni meeshaa ittiin bishaan kuufatanii yeroo bishaan hin jiraanne harka dhiqsiisuuf isaaniif malu roottoon akka kennamuuf gaaffii dhiyeessaniif deebii yommuu kennan dargaggoota kanaaf roottoon akka kennamu murteessuu isaanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.